Namoonni ogummaa xiyyeeffannaa isaanii qabaachuutiin badhaadhaan jireenya milkaa'aa jiraachuuf wanti isaan yaadan hamma raawwatamutti ta'anii eeguu akka hin qabne ni beeku. Milkoominni bakka ga'amu tokko yookaan mudannoo tokko utuu hin taane adeemsa akka ta'e hubatanii jiru. Kanaafuu bakka yaadan ga'uu yoo dadhaban illee adeemsa isaatti waan gammadaniif utuma bakka sana hin ga'in illee isaaniif milkaa'eera. Isa borii ilaaluu fi eeguudhaan jireenyatti ni gammadu. Waggoota muraasa dura maatii koo waliin magaalaa Ameerikaa tokkorraa gara magaalaa kan biraatti bashannanaaf utuu adeemnu taateen uumame ni jira. Yaadannoon isaa akka waan taateen sun kaleessa uumameetti natti dhaga'isiisa. Qophii xumurree adeemsa jalqabneerra. Adeemsi karaa isaatii yeroo karaa guyyichaa harka caalu akka fudhatu qorannoo gaggeessinee hubanneerra. Wanti fe'amu fe'amee akka imala jalqabnuufan haadha manaa koo fi ijoollee koo ariifachiise. Sa'aatii muraasa erga konkolaachisnee booda bakka boqonnaa keessummaa tokko arginee boqonnaa fudhanne. Mana fincaanii gargaaramnee adeemsa itti fufuuf murteessine. Akkuma konkolaataa dhadhaabachiiseen daddafnee buunee waan raawwannee deebinee adeemsa akka itti fufnu isaanitti hime. Haalli kun haadha manaa koo akka ajaa'ibsiisee dubbii ishee irraa hubadhe. Boqonnaa keenya xumurree adeemsa itti fufne. Ta'us hundumti keenya waan beelofneef mana nyaataa gaarii qabu tokko argannee konkolaataa dhaabne. Ammas ariitiin koo itti fufeera. Daddafnee buunee mana nyaataa akka seenneen isaanitti hime. Nyaata nyaannu daddafnee akka filatanii fi daddafnee nyaannee adeemsa itti fufuu akka qabnuufan dhiibbaa isaan irratti gaasise. Yeroo kana ture haati manaa koo barnoota ani hin irraanfannee fi kanan akka qajeelfamaatti itti fayyadamu na barsiifte. Gaaffii tokko na gaafatte. Garuu eessa adeemaa jirraa naan jette. Bakka bashannanaati kaa dura eessa deemnaa jedheen deebiseef. Deebiin ishee gabaabaa fi ifaa ture. Akkas taanaan maaliif boqottee hin boqottuu kan jedhu ture. Jecha isheen dubbatte utuun itti yaaduu bakka yaanne sana geenye. Guyyoota deemsa keenya kanneen hafan boqodheen boqodhe. Namoonni sadarkaa barbaadan irra ga'uu fi wanta barbaadan qabachuuf baay'ee gaallaban xumura adeemsa isaanii irratti waan xiyyeeffataniif dhandhama gaarii adeemsa keessa jiru utuu hin dhandhamiitiin darbuu isaanii irraayyuu darbee kanneen utuu waa'ee borii yaadanii jireenya har'aa hatamanidha. Jireenya har'aatti utuu hin gammadiin gara galma isaaniitti rukkisuun isaanii yommuu galmicha bira ga'an akka isaan hin gammanneef isaan hadooche. Baay'ee qabsaa'anii sadarkaa barbaadan irra akka hin geenye gammachuu karaa hundumaatiin argamu argachuu utuu hin argatiin karaatti gammachuu tokko malee dadhabanii hafu. Namoonni kunneen gammachuu adeemsa gubbaatti argamuu qabu isa galma biraatti argamu waliin walqixa akka ta'e hubachuu dadhabanii jiru. Namni tokko galma tokko ga'uuf waan qabu hundumaa gadi baasee aarsaa godhee galmicha yoo qaqqabe yommuu galma isaa qaqqabu garuu gammachuu isaa dhandhamachuuf fayyaa fi tasgabbii keessa ga'aa hin qabu yoo ta'e bu'aan isaa maalire? Kanaaf jireenyi namaa xiyyeeffannaa fi xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Waan bor argannuuf jennee jireenya keenya har'aa dagannee waan har'a dhandhamuu qabnu jireenya boriif jennee gadi lakkisuun waan hin qabatamne wayii akka abootooti. Kanaaf jireenya har'a keessa jirtu irratti xiyyeeffachuun sirraa eega. Jireenya kee borii gammachuu fuuldura kee jiru dhamdhamuu yoo barbaadde waan har'a harka kee irra jiru kana sirriitti dhamdhamuun si barbaachisa. Gorsa kanatti gammaddee yoo jiraatte obboleessa keetiif obboleettii keetiif akka qooddu abdiin qaba. Gorsa itti aanu argachuufis immoo akka nu hordoftan gammachuu guutuun isin affeera.